Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummataa nageenyi keenya kabajaa bakkuma jirtan sinaa ga'u jedha. Sadaasa 2025 oduu guyyaa irraatiif qindeeffanii kan isin biraan geenyu ta'aatii jalqaba irratti hangafoota oduu. Gujiitti hojiirraa dhoorgamuun waldaalee albuudaa komii kaase. Profeesar Laappisoo Geetahuun Deelleboon du'aan addunyaa tanarraa godaananii. Seenatiin Ameerikaa waliigaltee cufamuu mootummaan Ameerikaa guyyoota 40 ture xumuruuf waliigaltee raggaasise. Jeequmsa manidhaa Ikwaador Macaalaa keessatti uumameen namoonni 31 du'anii. OFM dambalii gunguma uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu ani Gadaa Walaabuuti. Amma oduu bal'inaan. Gujiitti hojiirraa dhoorgamuun waldaalee albuudaa komii kaase. Gujiitti hayyamni waldaalee albuudaa oomishanii 49 qabuun namoota 49 ta'an hojii malee hambisuun komii kaaseera. Dabalata isaa akka ta'an isiniif dhiyeessina. Gujiitti hayyamni waldaalee albuudaa oomishanii 49 qabuun namoota 49 ta'an hojii malee hambisuun komii kaase. Xalayaan abbaa taayitaa misooma albuudaa Oromiyaatiin hagayya 16 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaa barreeffame waldaaleen oomisha albuudaa irratti sadarkaa IMX fi SSSCtiin gurmaanii hojjetaa jiran. Hayyamni isaanii waan akkamiif torban lama keessatti qabeenya isaanii fudhatanii akka bahan ajaja. Abbaan taayitichaa xalayaan hayyama waldaalee haquu barreessuun dura yeroo lama koree waldaalee albuudaa waliin marii gaggeessuu himu hooggantoonni waldaalee marichaa irratti hirmaatanii. Murteen dhumarratti waldaalee hojii dhaabse garuu faallaa marii duraanii ta'us dubbatu. Hooggantoonni waldaalee albuudaa BBC'n dubbise waldaaleen albuudaa oomishan hojiirraa dhoorgamuun jireenya hojjettootaa fi miseensota isaanii irratti dhiibbaa akka uume yoo himatan itti gaafataman misooma albuudaa aanichaa ammoo karaa mootummaatiin deebii argate jedhanii mootummaa caqasaa jiru jechuun komiin jedhame akka hin jirre dubbatu. Kun waldaaleen oomisha albuuda tantaalamii liitiyeemii fi albuuda biroo jedhamuun gurmaa'an kunneen qabiyyee albuuda lafa isaanii keessatti argamu irratti hundaa'uun albuudota akka niiteenii, kuwaars, warqee, beerlii fi emerald illee kan oomishan jiraachuu ibsu hooggantoonni waldaalee. Looko Waajii hoogganaa waldaa albuuda burqaa eebbaa jedhamu kan taate waldaan kun sadarkaa xiqqaa addaa SSS yoo ta'u miseensota 217 qaba. Isaan keessaa 37 dubartoota. Karaa seera qabeessaan albuudota oomishnee gabayaa jiddu galeessaatiif akka dhiyeessinuuf mootummaan hayyama waggaa 5 nuu kennee jira. Hayyamni duraan sadarkaa IXM'tiin 2011 nuu kennamee ture. Waggaa 4 erga IMX'dhaan hojjennee duuba 2015 gara dhumaa gara SSS'tti guddanne. Waggaa 5 nuu hayyamame keessaa waggaa 2 hojjennee waggaa 3 nuuf jechuun waa'ee waldaa albuuda isaanii ibsu. Profeesar Laappisoo Geetahuun Deelleboon du'aan addunyaa tanarraa godaananii. Qorataan seenaa Profeesar Laappisoo Geetahuun Deelleboon du'aan addunyaa tanarraa godaananiiru. Guutuu isaa akka ta'an isiniif dhiyeessina. Qorataan seenaa Profeesar Laappisoo Geetahuun Deelleboo du'aan addunyaa tanarraa godaananii. Hayyuun seenaa fi qorataa gameessi Profeesar Laappisoo Geetahuun Deelleboo yeroo dheeraaf erga dhukkubsataa turanii booda guyyaa kaleessaa du'aan addunyaa tanarraa godaananii jiru. Profeesar Laappisoo Geetahuun Deelleboo abbaa isaanii Deelleboo Shallamoo fi haadha isaanii Ashuuree Dakkaguu irraa caamsaa 1930 godina Hadiyyaa akkaataa caaseffama duraan godina Sooroo ganda Kuffaanaa qe'ee Yaarootti dhalatanii. Profeesar Laappisoon umrii ijoollummaa isaanii waggaa 13 irratti akka tasaa abbaa fi haadha isaanii torban tokko keessatti du'aan akka dhaban seenaan isaanii ni ibsa. Kunis rakkoolee hedduuf akka isaan saaxilee fi waggaa 3 booda qarqaarsa fira isaanii tokko mana barumsaa Bobbichoo Suudaan Interior jedhamuu fi naannoo magaalaa Usaanaatti argamu galuun barachuu eegalanii. Yeroo kana ture kan isaan maqaa kiyya lammaffaadha jedhan Geetahuun kan kennameefi. Hojiiwwan qorannoo fi qorannoof kitaabileen isaan barreessan keessatti maqaa maatiin isaanii baasaniif Laappisootti aane Geetahuun gabaa jedhan G galchuun barreeffataniiru. Profeesar Laappisoo Deelleboo bara jireenya isaaniitti barnoota kitaaba qulqulluu seenaa fi haasawaan adda addaan barattoota adda duree keessaa tokko akka turanis seenaa isaanii keessatti barreessaniiru. Umriin barnoota idileetti eegalan darbee mana barumsa seenuun isaanii taphaan osoo hin sossobamin barnoota qofarratti akka xiyyeeffatan isaan gargaareera. Barumsa isaanii kutaa 7ffaa fi 8ffaas mana barumsaa barnoota itti eegalan misiyoona Bobbichoo Suudaan irraa gara mana barumsa sadarkaa 1ffaarraas abbaa Tabaa Yaalaw deemuun baratanii. Yeroo sana dorgommii walfalmii barattoota torbanii gaggeeffamu wachuun bulchaa godina yeroo sana kan turan badhaasa akka fudhatanis ni himama. Bara 1953 irraa hanga 1956tti ammoo gara mana barumsaa sadarkaa lammaffaaf kitaaba qulqulluu Asee Galaawudiyoos magaalaa Adaamaatti argamu dhufuun barnoota isaanii itti fufanii.
Yeroo adaamatti barataa turan sana dhuma torbanii jimaata irraa eegalee hanga dilbataatti akkasuma wayita gannaa hanga hojiitti deemuun barnoota wangeelaa MH Boojitootti barsiisaa turanii. Achirraas warshaa sukkaara Wanjii biratti magaalaa Alamxeenaatti mana amantaa fi mana barumsaa dhuunfaa hundeessanii. Barnoota sadarkaa lammaffaa erga xumuranii boodas bara 1957 fi 1958 waljichaa fi mana barumsichaatti itti gaafatamummaan tajaajilaniiru. Bara 1958tti koolleejii Miniyonaat irraa carraa barnootaa bilisaa argachuun gara Ameerikaa kutaa bulchiinsa Sharjiinii deemuun barnoota digirii tokkoffaa argataniiru. Barnoota isaanii achuma Ameerikaatti itti fufuun Yuunivarsiitii Hawaard irraa bara 1963tti barnoota seenaan digirii isaanii lammaffaa argataniiru. Ameerikaa Yuunivarsiitii Hawaard irraas bara 1966 digirii sadaffaa dooktoreetii barnoota seenaa fi falaasamaan argataniiru. Bara 1967tis Yuunivarsiitii Ameerikaa Sharjiiniyaa Yuuniyaaniitti sadarkaa garaagaraa Piroofeesaraan itti gaafatamaa kutaa qorannoo Afrikaa fi barsiisaa seenaa ta'uun hojii eegalanii. Bara 1968tti garuu akka biyyaatti waamichi dhiyaatee hojii isaanii fedhiin addaan kutuun gara Itoophiyaatti kan deebi'an yoo ta'u, ministeera aadaa, ministeera beeksisaa, Inistituutii Qo'annoo Saboota Itoophiyaa fi iddoowwan adda addaatti ogummaa isaaniin biyya isaanii tajaajilaniiru. Piroofeesar Laappisoon haalli uumamaa lafa umrii ijoollummaa isaanii taajjaban barnoota isaanii fi akka isaan kakaase ni dubbatu turanii. Bara jireenya isaaniitis qorannoo fi qo'annoo seenaa hedduu gaggeessuun seenaa uummataa fi mootummaa Itoophiyaa barreessuun bifa kitaabaan dubbistootaaf dhiyeessaniiru. Bifa kitaabaan kan dhiyeessan keessaa sirna gabbarsaa Itoophiyaa fi jalqabbii kaapitaalizimii seenaa dheeraa uummataa fi mootummaa Itoophiyaa bu'uuraalee seenaa fi meeshaalee Itoophiyaa ga'ee galaana diimaa fi sulula Abbayyaa simpooziyemii Mitsuwaa bara 1974 sirna dararaa Itoophiyaa fi gaaffii Eertiraa duula oomishaa fi aadaa godina Jabaataa fi Hadiyyaa akkasumas guddinaa fi ga'ee magaalaa Finfinnee seenaa Itoophiyaa keessatti kan jedhanii fi kanneen biroo ni argamu. Hojii qorannoo fi qo'annoo kitaabilee barreessuu birattis barsiisaa yuunivarsiitii turanii. Maddi odeeffannoo irra jireessi kitaaba isaanii bara 1982 maxxanfame seenaa dheeraa uummataa fi mootummaa Itoophiyaa jedhu keessaa kan fudhatame. Piroofeesar Laappisoo Geetahuun Geedelleboo dhalatanii waggaa 87tti addunyaa kana irra du'aan godaananiiru. Sirni gaggeessaa isaanis boru 3/2/2018 raawwatama. Seenatiin Ameerikaa waliigaltee cufamuu mootummaan Ameerikaa guyyoota 40 ture xumuruuf waliigaltee raggaasise. Akka gabaasa miidiyaalee Ameerikaatti Seneetar Joon Koorniin sagalee murteessaa kan kennan yoo ta'u murtoo yeroof paartilee lamaanii itti fufiinsa qabuuf ayyama argataniiru. Dabalataa akka taantu isiniif dhiyeessina. Akka gabaasa miidiyaalee Ameerikaatti Seneetar Joon Koorniin sagalee murteessaa kan kennan yoo ta'u murtoo yeroo paartilee lamaanii itti fufiinsa qabuuf ayyama argataniiru. Tarkaanfiin kun hanga amajjii 22tti hojii mootummaa maallaqa kan kennu ta'a. Hojjettoota federaalaa dhiyeenya kana hojii isaanii irraa hirrifamaniif miidhaman kan deebisuu fi akkasumas sagantaa gargaarsa nyaataa dabalataa Snaap hanga bara baajataa 2026tti ni haaromsa. Dimokiraatonni 8 Riippaabilikaanotatti makamuu isaaniitiin sagalee kenname kun wixinee kun dhuma irratti akka ragga'uu fi sana booda mana maree bakka bu'oota ummataatiin akka ragga'u karaa kan banu yoo ta'u kunis tajaajila federaalaa deebisee kan banamuu fi torban hedduudhaaf addaan citu kan xumuramu ta'a. Odeessa ibaatiin hoogganaan BBC ni ta'u gulaalu Tiraampiin aangoo gadi lakkisanii. Tajaajilli televezyiinii fi raadiyoo biyyaalessaa maallaqa mootummaan deeggaramu BBC Daayiriktarri olaanaa fi hojjeggeessituu olaantuun oduu Deebooraa Tarnes dhaabbaticha keessaa aangoo gadhiisuu isii beeksise. Aangoo gadhiisuun kun kan dhufe erga BBC'n iskandaala gulaallee haasawa pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp hirmaachisee irratti siyaasaa loogii dhabuu isaatiin bal'inaan qeeqame booda. Himannaan kun kan dhiyaate BBC'n haasaa Doonaald Tiraamp haala daawwattootaaf yaada sobaa kennuun gulaaluu isaati. Ibsa kenniteen itti gaafatamtuun oduu BBC Deebooraa Tarnes iskandaal kun dhaabbaticha miidhe jechuun aangoo gadhiisuu isii mirkaneessite akka hojii gaggeessaa olaanaa BBC News and Current Affairs Backstop with Me jetteetti. BBC'n tamsaasa uummata Biriteen gabaasa isaa keessatti loogii malee akka eegu chaartara isaatiin kan dirqama ta'e yoo ta'u taatee dhiyeenya kana mudate dhiibbaa fidee dhaabbaticha qorannoo fi qeeqa dabalataaf saaxilee jira. Jeequmsa mana hidhaa Ikwaadar Macaalaa keessatti uumameen namoonni 31 du'anii. Ikwaadar magaalaa Macaalaatti jeequmsa mana hidhaatti uumameen yoo xiqqaate namoonni 31 lubbuun isaanii darbu gabaafame.
guutuu isaa akka ta'an isiniif dhiyeessina. Ekwaador magaalaa Machalaatti jeequmsa mana hidhaatti uumame yoo xiqqaate namoonni 31 lubbuun isaanii darbu gabaafame. Duuti irra caalaan isaanii jeequmsa kanaan kan ka'e ukkaanfamuu akkasuma sababa oksijiinii gahaa dhabuu irraa kan ka'e ta'uu ibsameera. Jeequmsa mana hidhaa Machal godina El Oro Machalaatti mudate jeequmsa mana hidhaa biyya Ameerikaa kibbaa keessatti wal duraa duubaan uumame keessaa isa dhumaa jechuun galmaa'eera. Ekwaador manneen hidhaa keessatti garee wambarootaa jidduutti waldhabdee uumameenii fi jeequmsa waggootaaf rakkoo nageenyaa waliin mudate raawwatamaa ture. Jeequmsa hanqina oksijiinii ukkaanfamuu irraa kan ka'e lakkoofsi namoota du'anii ibiddi dho'iinsi aarri mana keessaa ka'uu akka malu agarsiisa. Aangawoonni mana hidhaa kana deebi'anii to'achuuf tarkaanfii ariifataa fudhachuu isaanii kan ibsan yoo ta'u lakkoofsi namoota du'anii baay'inaan mul'achuun sirna mana hidhaa biyyattii keessatti rakkoo nageenyaa hamaa ta'e ammas mul'isee jira. Taatee kun nageenya hidhamtootaa fi hojjettoota mana sirreessaa irratti gaaffii cimaa kan kaasu yoo ta'u to'annoo fi nageenya mana sirreessaa fooyyessuuf sochii mootummaan taasisaa jiru irratti dhiibbaa ni fida jedhamee eegama. Ekwaador waggoota darban keessa manneen hidhaa isii keessatti taateewwan jeequmsaa mudateen hidhamtoota dhibbaan lakkaa'aman dhabdee jirti. Walitti bu'iinsi kun yeroo baay'ee bu'aa qabsoo to'annoo garee wambaroota wal morkatan kanneen daldala qoricha sammuu namaa hadoochuu waliin hidhata qaban jidduutti taasifamudha. Taatee yeroo dhiyoo mana hidhaa Machalaatti mudate balaa sirna mana hidhaa biyyattii keessatti deemaa jiru kan mul'isudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya. Tamsaasa keenya akka namoota hedduu bira ga'uuf peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube chaanaalii keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduun guyyaa kanaaf qabanne kanneen turanii waan nu daawwattaniif galatooma.